Akka mooftan hundi keessan maqaan kiyya kalbiin jedhama. Har'a wanti as dhufeef wantoota shakkii natti ta'an jaha waan qalbii keessa qabuuf. Shakkiilee kanneeniif deebii dhugaa yoo argadhe gara Islaamummaa seenuuf qophii. Gaaffii kiyya yoo jalqabu Islaamummaan amantii dhugaa akka ta'e akkamitti beekuu dandeenya? Dhaamsi Islaamummaan dabarsaa jiru kun dhaamsi dhugaa Rabbi irraa dhufe akka ta'e akkamitti beeku? Gaaffiin sadaffaa ammoo tanaan dur Dr. Zakir wayitti daawaa gootu dhaga'ee ture. Barumsa keessaniinis namni tokkolleen ajaja Rabbii Muusatti kenne hordofu malee jannatiin seenuu jette. Addunyaan amma keessa jiraataa jiru kan keessatti gufuuwwan hedduun kan jiru ta'in keessatti qunnamaa jiru. Kanaan akkamitti ajaja kanneen dalagaa irra oolchuu dandeenya? Ammoo irra deddeebiidhaan badii yoo raawwanne Rabbiin nu araarama. Gaaffiin biraa ammoo jireenya kiristaanummaa wajjin akkasumas maatii kan kiristaanaa wajjin hidhata qaba. An amma yoo gara Islaamummaa seene maatii kan kiristaanaa san wajjin haala kamiin waliin jiraachuu danda'a? Obboleessa kiyya gaaffii bakka lamatti qooduu barbaade. Gaaffii jaan keessaa sadeen duraa akka jirutti Islaamummaan amantii dhugaa kan nuti hordofuu qabnu ta'uusaa akkamitti beekna kan jiru yoo ta'u, kun ammoo akkaataa lamatti hubatamuu danda'a. Akka ati jechuu feete Islaamummaa keessatti akkamitti Rabbi gabbaran jechuu feeteeti moo Islaamummaan amantii dhugaatii jettee gaafachuu barbaaddeeti? Islaamummaan amantii dhugaatii jettee gaafachuu barbaadde. Kamimee lameen keessaa? Kalamaffaa wanti an jechuu fedhe Islaamummaan amantii dhugaa kan nuti hordofuu qabnu. Obboleessa keenya gaaffii gaafatee wanti baruu fedhe Islaamummaan amantii dhugaa kan nuti hordofuu qabnu ta'uu akkamitti beekuu dandeenyaa je. Kalamadaatis kanumatti dhiyaata. Dhaamsi Islaamummaan dabarsu dhugaa ta'uu akkamitti beeknaa jaa? Gaaffiin sadaffaa ammoo asiin dura haasawaa kiyya keessatti dubbadheetiin ture. Akka Nabii Isaan alayhi salaam jeetti yoo jannata seenuu barbaaddan ajajoota kakuu moofaa yookiin Old Testament keessa jiran hunda isaanii kabajuudhaan dalagaa irra oolchuu qabdan jee. Addunyaa ammaa tarakkoo tana keessatti akkamitti ajajoota kanneen dalagaa irra oolchinaa jaa gaaffiin obboleessa keenyaa? Gaaffiiwwan lamaan duraan gaafataman walitti qabeetiin deebisa. Islaamummaan amantii sirriitti hordofamuu qabduu fi Islaamummaan dhugaa ta'uu akkamitti beekuu dandeenyaa hajuu? Islaam maqaan jiru jecha salaam yookiin nagee jedhurraa dhufe. Akkasumas jecha silmi jedhurraa dagaage. Silmi jechuun fedhinnaa ta'e Rabbii keetiif kennuu jechuudha. Haala kanaan Islaam jechuun nagee fedhinnaa ifii Rabbiif kennuudhaan argamu jechuudha. Kitaabni kamiyyuu Rabbi irraa ta'uu isaaf mul'isuuf yookiin amantiin kamiyyuu amantii dhugaa ta'uu isaaf ibsuudhaaf kitaabni kunii fi amantiin tun qormaata yeroo sanii haala gaariin dabru qaban. Barri dur yeroo mu'ujizaati. Quraanul Kariim ammoo mu'ujizaa caalu. Bara sanitti aanee kan dhufe bara walaloo fi ogbarruuti. Hayyoonni muslimaatii fi kan musliman ta'in kan dhalootaan arabaatii fi araban ta'in quraanni kitaaba arabaa lafa tanarra jiru hunda caalaa ogbarruu ajaa'ibaa akka ta'e ragaa bahanii jiran. Haa ta'u malee har'aan tana kitaabni amantii wayii tokko osoo haala walaloo ajaa'ibaatiin lafti diriirtuudha jee namni bara kanaa kan irraa fudhatu ni jira. Uumamaan namni dhugaan fudhatu. Sababni isaa yeroo amma keessa jiru yeroo saayinsii fi teekinooloojiiti. Kanaafuu qormaata saayinsii fi teekinooloojii kana qabannee amantiiwwan jiran hundaa fi kitaabota amantii jiran hunda osoo qormaata goone Islaamummaa malee amantiileen jiran hundi isaaniituu qormaata kana dabruu hin danda'an. Amma dura barumsa tokko mata duree Quraanaa fi saayinsii waliif galumoo walitti buuja'u irratti kanneetiin ture. Amma waan achirratti dubbadde hunda yeroo gaaffii fi deebii kanarratti himee fixuu hin danda'u. Garuu waan saayinsistiin beekamaan badhaasa noobeel argate Albert Einstein jee dubbachuun barbaada. Albert Einstein akkana jee saayinsiin amantiin maletti naafa akkasumas amantiin saayinsiin maletti jaamaadhaa jee. Bakka tanatti waan takkaan isin hubachiisuu barbaada. Quraanni kabajamaan kun kitaaba saayinsiitii miti. SCIENCE garuu quraanni kun kitaaba mallattooti. SIGNS. Quraana keessa mallattoowwan yookiin ayatoota 6,000 oliitu jira. Kanneen keessaa kan 1,000 ol ta'an waa'ee saayinsii irraa haasawan. Argannoowwan saayinsiidhaan beekaman osoo wal bira qabnee ilaalle waan saayinsiin dhiyeenya kanarra gahe tarii waan waggaa 50 dura, waggaa 100 dura, 200 dura, tarii waggoota 400 dabran dura irra gahe quraanni waggaa 1,400 dura lafa kaa'ee jira. Quraanni waa'ee uumama hawaa yookiin yuunivarsi irraa dubbata. Suuratul Anbiyaa boqonnaa 21 ayata 30 irratti waa'ee saayinsiin dhiyeenya kanarra gahe waa'ee dhohiinsa guddaa yookiin Big Bang kan waggaa 50 dura argame kanarraa waggaa 1,400 dura haasawee jira. Lafti geengoo akka taate saayinsiin kan beeke bara 1577 yeroo Firaansis dachii tanarra naannawee ture. Quraanni suuratul Naaziyaat boqonnaa 79 ayata 30 irratti dachii tana boca hanqaaquu yookiin boca killee kannineef. والأرض بعد ذلك دهاها جاء بوجني هنقاقو خنيس كان غوتشي فكات بوجني كله غوتشي دا مو أكما بيكمو بوجا جيوسفيريكال جامو كبا تندور أكبر النتي إفان جي أيو خنا دي سر أركنو خمتا إساتي جام
dhiyeenya kana waggaa 100 dura waggaa 200 dura yookiin waggaa 300 dura ifni addeessarraa harkan nu hammataa isaa kan taheenii fi kan balaqqeesse akka ta'e dhageenya dubbiin kun garuu quraana keessatti waggaa 1400 dura suuratul furqaan boqonnaa 25 ayata 60 takka irratti dubbatamee jira qabxiiwwan saayinsaawaa kanneen kan dhiyeenya kana saayinsiin mirkaneeffate kan quraana keessatti argaman eenyutu ibsuu danda'a yaanni bika tanatti dabarfamuu barbaade rabbi malee wantoota kanneen bara sanitti namni beekee dubbatu hin jiru jechuu tana dura wayitaa mana barumsaa turetti aduun ni naannoyti garuu dhaabee ifiirra hin marsitu waan jiru baranne garuu quraanni dubbii tana suuratul anbiyaa boqonnaa 20 takka ayat 33 irratti aduun ni naannoyti akkasumas dhaabee ifiirra illee ni marsitii jaa saayinsiin dhiyeenya kana waa'ee aduun naanna'uutii fi dhaabee isiirra marsuu kana irra ga'e dubbiin kun ammoo quraana keessatti waggaa 1400 dura ibsame haala kanaan quraanni waa'ee botonii zooloojii baayoloojii imbriyooloojii fi waa'ee jeenetiksii kan saayinsii waggaa 50 dura 100 dura 200 dura 300 dura yookiin 500 dura irra ga'e waggaa 1400 dura irraa haasawe kanaafuu kitaabota amantii kan jiran hunda haala kanaan qormaata yeroo kan saayinsii fi teknooloojii wajjin madaalchiftee osoo qoratte quraana malee kan hafan hundi isaaniitu qormaata kana ni kufan. Today, science has an advanced. Arrantana saayinsiin sadarkaa xumuraarra waan hin ga'iniif waa hunda mirkaneeffachuu hin dandeenye. Kanaafuu wantoota quraana keessatti argaman cufaa yoo qorattan wantoota quraanni dhimma saayinsii irraa dubbate keessaa kanneen parsantii 80tti dhiyaatan dhugaa akka ta'e saayinsiin 100% mirkaneessee jira. Parsantii 20 hafte ammoo dhugaa fi soba ta'uun isaanii wanti beekame hin jiru. Akka loojikii xiyyaatti parsantii 100 keessaa 80 eega mirkanaawe parsantiin 20 hafe ammoo inshaallah akka mirkaneeffamu abdiin qaba. ayatoota quraana keessatti argaman keessaa hanga ammaatti ayat akkallee kan saayinsii walitti bu'u argachuun hin danda'amne tarii tilmaamni yookiin hypothesis kan ayaa quraanaatiin walitti bu'an ni jiru garuu ayaan quraanaa takkalleen kan saayinsiin inni kun sirrii miti jee argachuun hin danda'amne kanaafuu haala kanaan amantiilee fi kitaabota jiran hunda osoo qormaata goone islaamummaa fi quraana malee wanti jiran hundi isaaniitu ni kufan qooda gaafii fi deebii kanaa wayitaan jalqabu ayaa quraanaa kan suuratul israa boqonnaa 17 ayaa 80 takaatiin jalqabee ture ayanni akkana jaa waqul jaa alhaq wa zahaqa albaaxil inna albaaxila kaana zahuuqa jee dhugaan dhufe sobni dhabame sobni amaluma isaatiinuu dhabamaadha kanaafuu qormaata kana yoo fayyadamne amantii hunda qormaata goone akkasumas kitaabota amantii jiran hunda yoo qormaata goone amantiin qormaata kana dabruu danda'u islaamummaa qofa ammaas amantiin hanga ammaa hin faalamin islaamummaa qofa kanaaf wiiliyaam moos akkana jee wiiliyaam waggaa 200 dura nama amantii islaamaa qeeqaa turerraaye kitaabni amantiidhaa kana hanga ammaa hin faalamin akkaatuma gaafa duroo bu'een ifeegee jiru quraana kabajamaa qofaa jee qabxiilee kanarratti hundaa'uudhaan yoo laalle amantiin dhugaan nuti hubachuu fi amanuu dandeenyu amantiin dhugaa islaamummaadha gaafin sadaffaa ammoo tana dura haasoo xiyya keessatti dubbadheetiin ture akka Iisaan alayhi salaam jeetti namni jannata seenuu barbaadu ajajoota kakuu moofaa yookiin old testament keessa jiran hundaa'u dalagaarra oolchuu qabaa jaa haasoo xiyya kanaas kakuu haaree keessa wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hanga 20 irra kan jiru irraa isiniif hime Iisaan alayhi salaam akkana jee toltuun isin hojjettan toltuu warra waa barreessuutii fi warra faaresii caalu malee jannata argachuun dandeessan yeroo Iisaan alayhi salaam lubbuun jiran sanitti kiristaana gaarii ta'uudhaaf dirqamatti ajajoota kakuu moofaa keessa jiran cufa hordofuu qabda ajaja tokkollee cabsuun hin jiru yoo ajaja cabsite mootummaa waaqaa bira gadaanaa jaamta akka ajaja wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hanga 20 kanatti namni cuftinuu seeraa fi ajaja kakuu moofaa keessa jiru hunda isaatu hordofuu qaba gaafin kee gaafii bareedaadha akkasumas gaafii sirriidha yeroo ammaa kanatti yeroo ulfaataa kana keessatti akkamitti seerota kakuu moofaa keessa jiran hunda hordofuu dandeenya dhugaadha kaatibaantu akkaan ulfaataadha waliif galla sababa kanaaf jecha Iisaan alayhi salaam wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti akkana jee silaa waan hedduu kaniin isinitti himuun qaba ture garuu isin dhaamsa kana baadhachuun dandeessan yeroo hafuurri dhugaa sun dhufutti gara dhugaan jirtu hundatti isin qaceelcha ifirraa hin dubbatu waan waahiidhaan dhagee qofa dubbata inni maqaa kiyya ni faarsa bakka tanatti nabii Iisaan alayhi salaam dhufiinsa ergamaa xumuraa himu jira dhufiinsa nabiyyi xumuraa kan ta'an dhufiinsa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam himu jira ergamaan sun ni dhufa yeroo dhufuttis dhugaa jirtu hundatti isin qaceelcha sababni isaa nabii Iisaan alayhi salaam ajajoonni kitaaba keessa jiran hundinuu turtiin booda namootaan akka hin hordofamne waan beekuuf kanaaf wayitaa hafuurri dhugaa dhufu inni nuu gara daandii dhugaa isin qaceelchaa jee qaceellumatti waa'ee nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam haasawaa jiraa jechuudha tarii yeroo sanitti ajajoota kakuu moofaa fi haaree keessa jiran san hordofuun salphaa ta'uu danda'a garuu nabii Iisaan alayhi salaam fuuldura yeroo nabiyyiin xumuraa dhufu san isa hordofaa jechuu jira har'aan tana kiristaana dhugaa ta'uudhaaf rabbii tokkichatti amanuun cinatti nabii Muhammadittis amanuu qabda gaafii ta'e akkaan siif deebisee abdiin qaba. One ask the question. The
Gaafiin biraa ammoo jireenya kiristaanummaa wajjin akkasumas maatii kee kan kiristaanaa wajjin hidhata qaba. An amma yoo gara islaamummaa seen maatii kee kan kiristaanaa san wajjin haala kamiin waliin jiraachuu danda'a? Obboleessa kiyya gaafiin gaafate osoo amantii garagaraa lama qabnu akkamittiin maatii kiyya wajjin jiraachuu danda'a jaa. Obboleessa kiyya laal waan kakuu moofaa fi haariya jaamuutu jira. Yoo kiristaana taatellee eega kakuun haareenii dhufeen booda ajajoota kakuu moofaa keessa jiran hordofuu ni dandeessa. Eega amma ergaan moofaa fi haariya jaamu yoo jiraate wanti ergaa maayyii jaamus jiraachuun isaa dirqama. Quraanni kabajamaan kun ergaa irraa maayyii kan Rabbi biraa nuuf kennameedha. And in this glorious Quran, Quraana kana keessatti nabiyyoota kitaaba qulqulluu keessatti maqaan isaanii dhaame takka illee kabajaan isaanii hin tuqamne. Akka amantii Islaamaatti namni hundinuu nabiyyoota duraan ergaman cufatti amanuu qaba. Quraana keessatti nabiyyoota 25tu maqaadhaan tuqamee jira. Kanneen keessaa muraasa yoo taate malee hundi isaaniitu maqaan isaanii kitaaba qulqulluu keessa ni jira. Kanaafuu nuti ergamtoota Rabbii hunda isaaniitu kabajuu qabna. Akka nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam jaanitti Rabbiin keenya ergamtoota 124 ta'an addunyaa tanarratti ilma namaatiif ergee jiraa jaan. Kanaafuu muslimni tokko nabiyyoota kitaaba qulqulluu keessatti tuqaman kamillee tuffachuu hin qabu. Inumaa wanti ati jechuun qabdu ani waan Ciisaan barsiise dhibbarraa dhibbattiin hordofaa jiraa jeeyin. Ummanni kiristaanaa kan biroo tarii parsantii 80 parsantii 90 yookiin 50 qofa hordofaa jiraachuun mala. Ammaas ati maalitti himuu qabda seete? Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 silaa waan hedduu kaniin isinitti himuun qaba ture. Garuu isin dhaamsa kana baadhachuu hin dandeessan. Yeroo hafuurri dhugaa sun dhufutti gara dhugaan jirtu hundatti isin qaceelcha. Ifirraa hin dubbatu waan waahiidhaan dhagee qofa dubbata. Inni maqaa kiyyaas ni faarsa. Kana fa'aa itti himuu qabda. Amma ani warra kiristaanaa kan amma jiru daran kiristaana jeef yaamuun hin danda'a. Kanaafuu atis muslima yoo taate warra kiristaanaa caalaa kiristaana ta'uu dandeessa. Deebisiif deebise natti fakkaata obboleessa kiyya. Gaaffiin teeta shanaffaa hoo maali? Amma gaaffii qabfidadhe. Gaaffii gaafatteef deebii harkattee jirtaa jechuudha. Galatoom. Kanaafuu islaamummaan qalbii teessee hawwatee jira haa? Islaamummaa qalbii na hawwatee jira. Anis islaamummaatti seenuudhaaf qophaa'aadha. Gooftaan jiru tokko qofa akka ta'e ni amantaa? Dhiifama. Gooftaan jiru tokko qofa akka ta'e ni amantaa? Ciisaan alayhi salaam gooftaadha jettee amantaa? Almasih Isaan ergama Rabbii akka ta'e amana. Maasha Allah. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ergamaa xumuraatii fi kan maayyii akka ta'e ni amantaa? Nabi Muhammad ergama xumuraa fi kan maayyii akka ta'es ni amana. Obboleessa kiyya namni islaamummaa tana akka fudhattuuf si dirqamsiise ni jira? Ani islaamummaa fudhachuuf qophaa'aadha. Namni akka amantii tana fudhattuuf si dirqamsiise ni jira? Namni na dirqisiise hin jiru. Murtii. Fedhinnaa keetiini sumaatu barbaade. Onnee kiyyarraa. Sababni isaa nama tokko akka amantii islaamummaa qabatu dirqamsiisuun amantii keenya keessatti dhoorkaadha. Akkasumas akka seera biyyoota hedduuttis dhoorkaadha. Kanaafuu inshallah ati fedhii keetiin fudhachaa jirtaa jechuudha. Fedhii kiyyaan onnee kiyyaan itti amanee godhaa jira. Ana Rabbi faaniin siif jaa atis na jalaa jetta. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness Allah malee haqaan gabbaramaan akkan jirre ragaan baha. Allah malee haqaan gabbaramaan akkan jirre ragaa baha. Akkasumas Muhammad gabrichaa fi ergamaa isaati. Akkasumas Muhammad gabrichaa fi ergama isaati. Maasha Allah. Amma muslima taatee jirta. Rabbiin akkasi qaceelchuu fi maatii keetis akka gara nagiyaa gara islaamummaa fiddu akkasi gargaaru du'aayin siif godha. Akkasumas addunyaa tanarratti fi akhirattis akkasi milkeessu du'aayin siif godha. in this world as well as in the next life. Amen. Thank you.